Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamtootaa fi qaalii. Egaa sagantaan keenya sagantaan miidhagduun bareedduun sagantaan itti bashannanaa itti barattan sagantaan gorsa gurguddoo itti jireenyi ilma namaa jijjiiramtu nama akka salphaatti hin argamne nama qaalii itti rarraanee isiniif innee isinii dhiyeessutti argamnu jalqabdeetti ammas jechuudha. Sagantaan kun sagantaa jiruuf jireenya Damiinaa fi Sa'ad wajjin. Damiina. Sheekh Damiinaan siin jedhamu, Ustaas Damiinaan siin jedhamu, Life Coach Damiinaan siin jedhamu. Asittiin sirarraa. Miila qabdee miila na jidduu. Qabeetuun fide. Rakkoon qaba. An hawaasa kiyyaaf gisee hunda an barata hawaasaati. An amma gisee hunda na barsiisaan jira. Na barsiisa? An hawaasa irraa hin baradha. Dhuman qabu gabarnoonni gaafa barachuudhaaf ati duutee beeku. Indom waan yaadachiiste. Namatu Dubaay deemaa jira. Nama najjabaati. Aboo nama na jalaa dhukkube Dubaay deemtaati. Please hiriyaa kooti. Hiriyaati. Qoricha kana naabitii jaaniiti prescriptioniin akkannan. Kanan fudhee an Dubaay dhaqee dhimma koo bahee walga'iis maalis bahee qoricha sana beeytee nama deemuu jira isattiin sii kanna jedhee hogguun farmaasii dhaqee qoricha kaslaalee dubbise. Do you speak English, Nanje? Arabic or English, Nanje? It's better to speak English, Indian. Arabic in Kiyati Kodabada. Okay, come, Nanje. Case more than I when be your mat, Sanatoni Namaga Machisa. Namni Gochida, but pharmacist in Nijera, physician, doctor in Nijera, nutritionist in Nijera. Imma for the Tusanati Gabarnuta Gasi, Korichakan go for the Tuerte, Ganamala Sadila Makofamiti. Mutu Setimani, Korichicum to River Nanje. Be a Kenya can rat in Juru. Malif Korichakan to Rekana. Namni si ergennan an nama najjabati namni waan kana na ergena wadu kubej is one day why kana sitte mun janjo it's about learning nanje it's not about the medicine why qoricha wadon ta'e waa'ee dubbisu fi barachuudha je qorichi guyyarraan haaroma deemaje medicine eebifamtee baate jechuun the so called hakimoota keenyaaf kabaja gurguddoon qaba wanni jechuu barbaade maali update qaba wanni hundinuu namni amma adeemsa keessatti hoggoma university graduate goote ka barnoota fitte asitti jalqaba barnoota gaafa university fitte jalqabdaa beeki barnoota itti beeti barnoota waraqaati 1 + 1 is 2 when it's come to reality 1 + 1 is not 2 sadees ta'uu danda'a torbas ta'uu danda'a abbaa fi mala beete kanaaf yeroo hunda barnoota dhaabuun qabdu anam fakkeenyaaf gorsa life coach ida business consultant ida sigale mana barnootaan qaba technology irra nama leenjisaa yeroo hunda garuu nan baradhu yeroo hunda manguddoo biro hogguun dhaqe place maaliin sirreessa mee akkamitti haasawan maal ja'an sigale barnoonni guddaan ammas namni barbaade deemaami manuma keessa nu jira yoo abbaa qabaatte abbaa kee beeyte bilbila lafa kaayime itti haasa'e xiqqoo biite akkamiin dhagaya maali haasawa ati silaa saayinsiin kun dandeenye si barsiisa yeroo hundaa jechuun haala keessa jirtu wanni si hima theoretically waraqata rabbeeta dhugaadhaan garuu nama si dura lafa bulee beeka barnoota jechuun kan lafarra muuxannoon argattuu fi isa baratte san walitti fidu jechuudha kanaaf ani yeroo hunda barnootaan fida iddoo hedduun deemaa gaafan deemee dura ijoollee wajjin taphadhaa isaan keessaas waan fudhadha manguddoo keessaas sheekotii keessaas nama hunda nama gurguddaa nama beekaales tanaaf I'm always mootoon tiyya yookaan gartee mufakkiriin tiyya maali na barsiisaadha. Hanga lubbuun jirtu ni baratta. Ana amma torbeetti kitaaba tokko dirqama fituun qaba. Kitaaba tokko? Dirqama. Torbeetti? Filannoon qabu gurraan. Nan caqasa. Anji'aga anjira. Tun peeji godhan dubbise. No dubbisuu odoon ta'in yoo niif dubbisuu baatte hin jijjiiramtu. Yoo barachuu baatte hin jijjiiramtu. Yoo gorsa fudhachuu baatte hin jijjiiramtu. Ati gizee hunda hin beektu. Ati guutuu miti. Ati ilma namaati irruudha. Akkas. Wanni sii guutaa maali? Ta'ati hin qabne nama sii guutuu jira. Gizee hunda gorsa sii kannan hunda hin fudhatiin. Tasii taatu keessaa fudhadhu. Sirrii. Mata duree teenya taarraadde. Otoo mata dureettiin seenee nu barumsa guddaa fudhanne. Hadda gaa mata dureen keenya mata duree bal'aadha. Yeroo yeroodhaan turree irraa haasofna malee mata duree dhumnatti hin fakkaatu. Mata dureen keenya mata duree ilmi namaa hundi jiraatuufidha. Akkaan yaadutti jechuudha. Mata dureen keenya har'aa success jetti milkii. Milkiin egaa namuu akka mataa isaatti hubatamti. Amma milkiin kun jalqaba wanti si gaafachuu barbaadu. Milkiin kun milkii nama hundaaf bakka kanatu milkiidha jedhamtee kaa'amtetu jirti moo namni hundinuu milkii mataa isaa qaba. Mee maali milkiin siif? Akkanattiin sii deebisa.
Ayyee. Oduu jaan yookaan breaking news oduu ammee jaanii eenyuuf oduudha. Nama amma dhaga'uuf. Nama bira jiruuf oduu miti. Ah. Laal gochi kun asitti uumame. Fakkeenyaaf galaanni dhufe breaking news oduu ammeeti. Oduu ammee jaa galaanni guddaan dhufee gamoo mana godhee maal akkana godhee jagaasiteessan nama kamiifi oduudha. Nama isa bakka biraa ta'e dhaga'u. Saniin arginiif harkeef oduu miti. Milkiinis akkanatti ibsamti. Milkiin teetii fi tiyya adda. Waaw! Fakkeenyaaf milkiin tiyya qormaata irra fudhadhu 10 irraa 10 fiduudha adeemsa. Hogguun an fidee so what? 10 fiduun maali? Namni isa dura 10 fidee jira qaba. Dhibba fidee ta'uu dandeessa kan. Siigalee milkii hogguu ibsan milkiin adeemsa. Okay. Success. It's not the beginning, it's not the end, it's a process. So jalqabaasii miti, xumuraasii miti. Milkii wanni jaantuun adeemsa. Adeemsa milkiin nama geessa. Anama milkii addunyaa tanarraa namni milkiin galteef qotee bulaadhaan jira. Yoo barachuu barbaadde successii qotee bulaarraa baradhu. Akkamitti? Namni akka qotee bula milkiin galeef hin jiru. Milkiin dura maalitti beekamti beektaa? Hogguu milkaa'u yookaan successiif deemtu itti amanii dura. Akka itti amantuun sitti himaarra. Ayyee. Waa tokko milkeessu waan san itti amanuu qabda. Naaf taati jettee jechuudha. Qotee bulaan maal godha? Roobni hin jiru, dachii caama kana, dachii goggoydu qota. Bulleessee qota. Bakka adda addaa dubbadheen jira dhimma kana. Hin qota. Shanyiif je'eeti. Mataa lama kushiinaa baadiyyaa gaa yoo baadiyyaa dhalattanii beekta achi gubbaa kaya boqqolloo yoo ta'es bishingaa yoo ta'es isiin achi argee beeka mana akkoo kootiitti. Mana akkoo keetitti argite san shanyiidha. Ahaa. Isiin akkasi aara fuutu san shanyiidha. Ambar qilleensa seenuu dhorkuufis yaa ijoollee magaalaa boqqolloo shanyiif achi kaayee san dura boqqolloo san rabbii isa amanii boqqolloo san amanii kaayyeeta. Sana booda guu shanyiin geesse achirraa buuta. Aara san keessaa boqqolloo bar isii akkasitti tarattaree yookaan gartee shukkuummateeti harka qabata. Dachiin goggoyduu roobni hin jiru waa tokko hin jiru beeki. Eenyu amana? Rabbii isaa amana. Dura milkii irratti rabbi amanuu qabda. Yoo rabbiin amanne milkiin ta'e fagoo. Namni akka qotee bulaan rabbi amanuu hin jiru beekaa. Yaa qoba qabaataa jeeti. Ni facaasa. Hogguu facaasee hoo bakka dachii goggoyduudha. Bishaan hin jiru waa tokko illee hin jiru rabbi abdatee. Facaasee taa'ee ilaala. Facaasee lamma haaliif facaasee taa'ee ilaala. Kaakka keetii kanaa jira kaadama hin qabne kadhaqee gaafatu. Abbaa jaar. Maasaa kanarraa meeqa argattaa jee maayikiitti ichi qaba. Meeqa argattaa? Meeqa maal argatta maasaa kanarraa kuntaala meeqa argattaa jaa. Maal kun jiru? Ganaa sanyiin amma bar lafa keessa bu'ee ilma koo yoo barri hammaachuu baate kuntaala 200 argadhaa. Yoo barri hammaatee caamni hammaate look kuntaala 100 ijoolleen kombeelaanii siin jaa ati akkasi dubbachuu hin dandeessu. Danda'u. Gaafa milkiin akka qotee bulaa gale nuu gale nagaatti bakka achi dhumata. Waan feete ta'e bulchaa biyyaa ta'e dooktara ta'e profeesara ta'e. Sana booda hoo maal godha? Wanti dura milkiin amanuudha. Rabbitti amantee waan sana godhuudha. Bakka amanee dachii goggoyduu aduu roobni tokko hin jirre keessa firii kaaya. Sana booda rabbitti amana. Ni roobaaf. Sana booda hogguu godhate dhimma isaatii miti waan godhu piroosesiidha wanni inni siin jiru. Kana booda gaafa isiin mayrite maal godhe jechuun harama kee jalaa guura. Dhumate bakka bishaan itti deebite tirastiin waan hojjettu keessatti saksesiin piroosesii sana keessatti abdii qabaachuu qabda abdataan rabbi. Achi booda sababa sirraa eegamu guuti piroosesa jala aramuu qabdaa intinatti naquu qabdaa masnootti geessuu qabdaa shimbirroo irraa eeguu qabdaa sii galee maadaabara yoo barbaachisu godhuu qabdaa yooniif kandidiitiin barbaachisu taate itti godhuu qabdaa sii galee hunda amma this is success. Gaafa gartee successiin qotee bulaa gale sii gale nagaatti. Barataadhaati rabbii kee abdadhu sabjektii kee jalqabi. Bakka meeqa fiddaggu siin jedhu sabjektii kana niin daffana. Yes. Mul'ata qabda. Laalama qotee bulaan mul'ata qaba gaafa firii facaasu. Mul'ata qaba akka muratu. Sana booda hoo jettaan lafti ganaa bar qollaadhaa bar kuntaala 200 sana booda jennaan magaalaa geessee gurguree sii galee katamaatti qorqorroo jaaree
mana jaaree ijoollee koo mana galchee achitti galchee achitti barsiifadhee doktara akkanaa ta'an godhe yoo injiinara yookaan piraayim ministara akkanaa ta'an godhe. Mission, vision, everything argite. Amma wanti qotee bulaa kanarraa barannu milkiin kee gaafa bakka deemtu barte. Nagaati dura bakka waan godhu deemtu maal facaasuu deemtu gujeen dura clarity dha. Adda sii ba'uu qaba. Boqqolloon facaasuu deema. Bara darbe qamadiin facaase barana boqqolloon facaasaa. Adda sii haa baatu kara deemtu jechuudha. Clarity qaba, missionii qaba, kaayyoo qaba, visionii qaba, mul'ata qaba, aggaamii qaba. Sana booda outputii qaba. Hin murata facaafatee sana booda hin gurgurata. Sana booda visualize godhe hin argaa achi keessa mul'ata itti mul'ata. Abjuun isaa itti mul'ata. Magaalatti mana bitee ijoollee isaa achitti ergee barsiisee ati waa'ee lafa kanaa gaafattee dhagaye. Waa'ee lafa ganaa roobni itti roobee ol hin ba'ini. Inni garuu haga visionii isaatti jechuudha. Kanaaf yeroo hunda qotee bulaan milkaa. Ijoollee koo barsiisee laal waggaa meeqa barsiisa. Namni tokko kutaa 12 fixuuf waggaa 15 barata. Akkas waggaa 15. Waggaa 15. Argitee? Ati arra gaafattee beeki. Waan waggaa 20 booda ta'u har'a dhaabbatee sitti hima. Kanaaf milkii jechuun adeemsa. Piroosesiin kun si haa galoo obboleessa kiyya. Adda si haa baatu wanni hojjettu. Waanuma namni qabe hunda jala yoo adeemtu taate hin milkooytu. Milkiin taabbaati. Maal facaafatta? Maal muratta? Sigale maal barsiifatta? Eessa gahuudhaaf? Akkam ta'uudhaaf? Tanaaf yeroo hundaa'u it's not the beginning, it's not the end. It's the process. Adeemsa milkii nama hundaafuu. Gorsaati yeroo hedduu na gorsitu wayiitu jira. Ati yoo junuunfattee lan hoggoo akkasitti junuunfattee makiinaa kee borii bakka bor jirtu sana junuunfattee yoo akkasitti argite fiil gochuu dadhabde sirriin jirtu of laalii jettee yeroo hedduu. So amma naa galtee walitti naa galtee akkasitti hojii. Ganamaadhaa. Ganamaadhaa bilbila scroll godhaa dhadhaa argite natti cincee jette bilbila irratti. Dhugaadhaa bar. Oduu akka wajji deemnu sa'aatii wajji dhiyoo tana sa'aatii wajji jirra. Dhadhaa baysanii hin arge. Dhadhaan baysan bilbila keessa jira beeka. Ani maraatina kan maraate rabbii beeka isintu adda baafata. Na shurufkaa'ee dhadhaan bilbila keessaa baqu. Maal jechuudha shurufkaa dhadhaa beeka mataan kee. Dhageesse qotee bulaan gaafa ilmi isaa digirii qabatee eebbifamuutu itti mul'ata. Gaafa firii dhaabutti mul'ata bar magaalatti mana jaarradhee ijoollee tiyyatti barsiifadhee sanusitti hima doktara injiinara piraayim ministara yookaan poolisa waan akkasii godhee siin jaa ni arga. Malee amma xiqqoo kompiilikeeshinii isinitti hin goonu malee hogguu milkooftee maal shuruuf kooftaa jaa maal shuruuf koofta maal jechuudha boru hogguu mana barbaaddu jaarre haadha manaa barbaaddu argatte sii galee. Maal shuruuf koofta. Waan ajaa'iba. Milkiin akkasitti ibsa. Yeroo san fixxa waan yeroo san fixxa. Raayyaa abbaa macaa. Sana booda karaarra teessa akkasitti. Masmararra seente jechuudha. Achi booda masmararra seenaa bu'aa bu'iin jira milkii keessa ammaas. Milkiin ammaas gufuun heddummaati. Masanaaqilee heddummaati. Obsitee, cimtee, abdiitee rabbi irraan fageessatu. Akkasi. Achi booda maatii kee qabattee waan bahuu qabdu gaafa baate. Raayyaa abbaa macaa yeroo hunda waan inni naan jedhutu jira. Makiinaa oofaayyii yeesa arjana. An waan hadha jiraataa jiru kana makiinaa hin qabu. Manneen hin qabu kun meeshaan an akka fedhe bitadhu kun jedhe duriin bitadhe. Waggaa 20-30 dura bitadhe tan jedhe hadha kafaltii isaan kafalaa. Inni akka qotee bulaa ganama facaafate yaadaan jechuudha nama mul'ata qabu nagarree amma mul'ata eenyutu beeka beekti amma saksasii eenyutu beeku daa'ima meedeenii maal ta'uu barbaadda jeen doktaran ta'uu barbaada jedhu nagaatti injiinaran ta'uu barbaada bakka itti mul'ata isa ati immoo maal ta'uu barbaada maal inni akkamitti yoo ni qaanfatta namni si qofluu danda'a arra humaan qabdu arra hiyyeessa rakkoon qabu amani boru garuu sooressi si ga'u hin jiru. Masmara keessanii aggaamii qabaadhu yeroo ta'e waan akka garan qabneetti dhimmi milkiidhaa kun dhuman qabu haasawuu isaa. Sa'a lama haasawuu deemna. Akkasi. Egaa hadhaaf asuma irratti ofirraa dhaabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma yeroo hunda dubbannu gorsi kunooti
itti fayyadamaa abbaatu beeka jechuudha. Sagantaa bareedduu si wajjin dabarsine waa'ee milkii maal akka taate yeroo gabaabduu keessatti sirriitti nu ibsite galatoomi damiina. Jiraadha. Daawwattoota keenya qaalii. Nageenyaa jiraadha. Nageenyaa jiraadha. Daawwattoota keeyyaan nagaatti jedha kan dura. Ansiiniin jee malee isaaniin hin jedhe. Akkasii taanaan bareeddu. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii sagantaan keenya kan jiruuf jireenya Daminaa fi Sa'ad wajjin itti fufti. Hanga sagantaa itti aanutti mata duree bareedduu isinii qabannee dhufnutti nagayaan nu jiraadha. Amman ta'a. Nagayaan nu jiraadha.